ofii lafee qaba. Dandeettii namoota ajaa'ibsiise. Hanga dhumaatitti nafaana turaa kana qofaa miti viidiyoon itti bohara. Irraa barannu hedduutu jira. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaatti dhuftan sabiskiraayib godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a. Akkasumas hundi keessanuu laayikii godhaa gara viidiyootti. Baqa siin bilbila. Maali kun immoo qofaa dhaabatti? Qo'i siin bilbila. Silaa shamarran keenya bara kanaa kun amala dhabu. Otoo akkas bareeddu amaluma dhabu kemilii kan qofaa si dhaabu. Amalumaan qabdu mini. Moonjii kee maal si ilaallata? Amalumaan qabdu. Maalu amala godhu nama wajjin dhaabadhu. Qofaan dhaabatti yeroo hunda. Silaa isinitti bareedina isinitti kenne amala isiniin kennine dubartoon maal taatanii qo'i? Maaf amala abdee? Maal haadha kun siloone? Maaf qarshii dhabdee? Si darbate? Ati maamana dhabdee? Si kabalee? Qarshii mana kabalee? jaalala konkolaataa fi shamarranii. Salphachuun amma safaan adeemu. Jaalala konkolaataa akkanatti nama salphisa kun. Hirkoonti yaansiin alamoo jedhama haa ilaallu. Durba biraatti na ergitaati. Akkamitti durba biraatti waan jettee malee tuuti hin galfite eenyutti tola garuu humna koo waan hin taaneef. Anumatu siif amanamaaf malee sammuu mucaallee baay'ee sirrii miti. Garuu haa ta'u. Sitanaaf amanamaaf. Maali? Utuu shan naqabdee iyyuu kanan itti kennee ba'a. Maali? Atana nan beektu siin alamoo. Hirkoon nama amanamaadha akkamitti amanuu dadhabda? Yaada gaarii fidde. Yoo na fi gogalee si gaafadhee wayya. Maali? Anumtu siin gaafadhe. Maali? Lakki hirko. Tiyya na rifatiin kaa. Maali? Maali proposaalii kanaas fiddee natti amanuu dadhabdaati? Proposaalii amma kana ga'u natti amantee isheen natti amanuu dadhabdaa? Suma ofitti namanneefi. Ana ofitti amanamummaan kooyyuu si'i. Amma siin qabadhee lixaaman ishee bira. Qofaan lixu. Asumatti na edda maleeti isaan yoo lixee wajjinuma naasaa malee waan biraan jiru. Abbaa dhimmaarraa yoo dhagaan immoo wayyi. Anis shaakaluun qaba qabu hoogganaan taa'u. Miti reetii iyyuuni. Maal si fuudheen deemaa biyya hundumaa? Qofaan boonna qaba. Tole. Daqiiqaa lama. Lafisee ni ba'e. Daqiiqaa lama? Maali dubbisee man deebi'a? Tole daqiiqaa. Akkan ture. Maal nan dhufa? Si qabeera daqiiqaa. Maalan tura dafee hin fixee ba'a? Dafi. Tiyya maal taatee hin ariifatin? Namicha. Maal taatee risuu tan deemtu? Ejjeettanii awwaaltanii karaa kallaan amma. Kunoo asiin karaa kana. Hintu qinee ammaata. Isi wanni bowwoo qaba kanaan dura tuttuxxeetta isi. Gaa tokko bishaan dhufuu dhabeennaan tuttuxxeera. Waan hin beekne matu laal asam laal. Tuubboo gosa namaa neegatiiv poozitiivii agganaan nyaatanii yoo fanaddayo. Isi wanni mabiraati. Naan caala beektaa? Jechuun neegatiiv poozitiivii jetteenaan. Naan caala beektaa natti. Isa caala beektaa? Fuudhirra. Sanuu bee bishaan dhufiin tureera. Bishaan bishooftuu dhufa. Konkolaataan dhagganne na konkolaataa dhaggateen dhufa. Irraa fuudhii hojjettoota waajjira bishaanii maaltu akkana isin godha? Abbaa bannaati ta'u bannaati tokkisibbi araba faxxara anta wandimmeellee bannaati ta'in. No. Laal manarra dho'u. Itaalee kee irratti baraman. Namoonni viidiyoo akkana hojjettan of eeggannoo isin barbaachisa. Namoonni tokko namoonni rakkoo qaban kufanii miidhamuu danda'an waan ta'eef of eeggannoon hojjechuu isin barbaachisa. Naguma keessumaa kana hoo? Keessumaa sun. Noori akkam jirtu? Nagaa keeti? Akkam jirtu? Akkam nagaadhaan. Isaan ta'u barreessituu keessanii? An jedheera barreessituu nu barbaachisa. Hin barbaachisa. Hojiin kun akka tattamaan hojjetamuu fi barreessituun dirqamaa inni ture. Qofaadha isaanis. Dinqaa carra. Barreessituu miti. Ani yeroodhaaf. Qulqulleessituudha. Ta'uu qabdi. Wanni kun badeera silaayyuu. Alaas kun wanti hojjetamu hin jiru.
Mooraa kana keessatti baay'ee barbaachisan nuti. Durba barbaanne irraa nu dhagaamee wanti nu jennu. Maqaa isin eebbisiisin. Faadhaa. Yaada namaa Anaan isin gaafata. dhagaanii lachan keessaniyyuu. Tole. Sin haasoftan miti ani immoo haasa'uun qaba na dhagaani. Tole. Barreessituus qulqulleessituus miti. Eh. Hojii gaggeessituu dhaabbata keenyaati. Ani yeroodhaaf bakka hojii kana hin jiruuni bakka koo buutee waan hojii sana hunda wanta hojjechiistudha. Deemuufi isin. Yeroodhaaf nan deema. Nu jirraa jira alootti gaafatamaan ta'a. Deemaa isinumti malee. Sinumti dhagaa maal rakkoo maalii qabu? Natti kennaa isin. Ani qoosaan jiru. Sin qoosaa jirtu qoosaan keessan hin dhumu. Anaan garaa na bartaniittu akka barbaaddanitti haasoftu. Dakki garaa isin baruu miti jaalala qabnuufidha. Tokko immoo uumamumaan immoo akkaataatti guddannees immoo yoo ilaaltani dubartii mana hin bulchitu dhugaa. Dubartiin mana hin bulchitu. Akkamitti hin bulchitu? Hin bulchiti malee. Har'aa eegalee. Kanaaf immoo akka dubartiin mataa irra deessee noo jechuun barbaannu. Yoo dandeessan isin tura yoo dadhabdan immoo Eenyu ture maqaan kee? dinqaa. Kana booddee dubbata. Obbo Guutaa. Deemuu dandeessu. Galatoon wanta jiru hunda gaasitti kenneera. Uumaa akkas rakkoon qabu. Tole tole. Ayyee. Jira jabaadhaa. Wanta jiru siifamti. Deemtuu deemtu. Kanatti nu dhiistanii deemaa jiru deeman. Harka Oromaatti nu laattanii deemtu. Jira. Guddistanii isin nu geessanii hin dubbatinette. Namoonni tokko namoonni akkanatti yaadan waan jiranii fi barnoota guddaa irraa argatu. Singa. Si. Maaludha? Maal taate? Sitti naasaa jira. Mannaan immoo addunyaa wajjin naasaa jira miti. Yeroo nan kennitu wajjin jettee kana qorqorta. Dhiifa manaa godhe ani yeroo hin qabu ofitti jettu yeroo hin qabu yeroo immoo barbaadde gabaarraa fudhadhu ni sookee. Gabaarraa fudhadhu. Yeroo walii kennuun wal dhaga'uun barbaachisaa waan ta'eef yeroo walii haa kennan. Ofii lafee qaba. Dargaggoo bilisummaa jedhama dandeettii namoota ajaa'ibsiise qaama isaa akka barbaadetti maruudhaan namoota hedduu ajaa'ibsiisee jira. Dandeettii addaa qaba haa ilaallume. Nama ajaa'ibsiisa dandeettiin isaa. Qaama isaa akka barbaade godhuu danda'a. Akka aadaatitti. Ofii lafee qaba moo dandeettiin isaa akkana nama jechisiisaa haa xumurrume. Ajaa'ibsiifatanii jiran baay'ee dandeettiin isaa nama ajaa'ibsiisa. Dandeettii nama ajaa'ibsiisu nama ajaa'ibsiisa jajjabeeffamuu qaba. Yaada viidiyoo kanneen irratti qabdan koomentii irratti na barreessaa. Namoonni hanga ammaatitti ilaaltanii maatiin ta'in maatii ta'a laayikii godhaa. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa hangasitti yeroo gaarii.